muddama Chaayinaa Taayiwaan duuba maaltu jira? Waan odeeffanne isinitti himnaa haga xumuraatti nu waliin tura. An Margee Tasfaati. Chaayinaan bara kana yeroo lammataaf naannoo Taayiwaanitti shaakala waraanaa gurguddaa kan gaggeessite yoo ta'u, kanaanis erga pirezidaantiin Taayiwaan Wiiliyaam Laayii haasaa guyyaa biyyaalessaa jalqabaa taasisanii guyyoota muraasa booda haleellaa guutuu odola kanarratti raawwatameen fakkeessiteeti. Kanaan dura Laayii kakuu raawwatanii baatiiwwan booda shaakala gaggeessan ammas itti deebi'an. Shaakalli kunis dhimma dubbii ijoo ta'e cimsa. Chaayinaan Taayiwaan kan ofiin of bulchitu akka bulchiinsa mataa isheetti ilaalu kan of keessaa qabudha. Beijing odola kana akka bulchiinsa isheerraa adda baatee fi dhumarratti qaama biyyattii taatetti ilaalti. Kana galmaan ga'uufis humna fayyadamuu nafne. Garuu lammiileen Taayiwaan hedduun akka biyya addaatti of ilaalu. Irra caalaan isaanii Taayiwaan kan Chaayinaa irraa walaba ta'uu hin labsine yookaan Chaayinaa waliin hin tokkoomne ta'uu ni deeggeru. Seenaan Chaayinaa fi Taayiwaan gidduu jiru maali? Qubattoonni Taayiwaan jalqaba namoota gosa Awustirooneeshiyaa ta'uun kan beekaman yoo ta'an, kibba Chaayinaa ammayyaarraa akka dhufan amanama. Galmeen Chaayinaa jalqaba odola kana kan eeru aadaa 239 yeroo mootii humna imala gara isheetti kan galmaa'e fakkaata. Yeroo gabaabaaf kolonii Neezerlaand jalaa erga turtee booda Taayiwaan sirna mootummaa Chaayinaa qiigiin bulfamti turte. Kunis Jaappaan erga waraana Chaayinaa fi Jaappaan jalqabaa injifattee booda Tookiyootti dabarfamuu ishee dura jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaa booda immoo Jaappaan harka kennachuun naannoo Chaayinaa irraa fudhattee to'achuu dhiiste. Sana booda Taayiwaan kan ifatti akka Rippaabilika Chaayinaa to'atamteetti kan ilaalamte. Isheenis hayyama michoota ishee yeroos US fi UK irraa argatteen bulchuu eegalte. Garuu waggoota muraasaan booda Chaayinaa keessatti waraanni eegaluun loltootni hoogganaa yeroo sanaa kan Chiang Kai-shek waraana kooministii Mao Zedongiin mo'aman. Chiang haftee mootummaa isaa fi deeggartootni isaanii namoonni gara miliyoona 1.5 ta'an bara 1949tti gara Taayiwaan baqatan. Chaayinaan mootummaa abbaa hirree hanga bara 1980taatti Taayiwaan bulchaa ture hundeesse. Du'a isaatiin booda Taayiwaan gara diimokiraasiitti ce'uu kan jalqabde yoo ta'u, bara 1996tti filannoo jalqabaa gaggeesse. Kanaafuu eenyutu Taayiwaaniif beekamtii kenna? Haala Taayiwaan irratti waliigaltee dhabuun jira. Taayiwaan heera ishee hooggantoota karaa diimokiraasiitiin filataman akkasumas loltoota gara 300 ta'an humna waraanaa ishee keessatti socho'an qabdi. Mootummaan baqataa Chiang jalqaba irratti Chaayinaa guutuun bakka bu'a jedhee ture. Sababii deebi'ee Chaayinaa qabachuuf yaadaa tureef mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniittis teessoo Chaayinaa kan qabdu yoo ta'u, biyyoota dhiyaa hedduu biratti beekamtii argatee ture. Haa ta'u malee bara 1970moota keessa biyyoonni tokko tokko mootummaan Taayipee kana booda bakka bu'aa dhugaa uummata Chaayinaa guddittii keessa jiraatu ta'ee fudhatamuu hin danda'u jedhanii falmuu jalqaban. Bara 1971 keessa immoo United Nation beekamtii dippiloomaasii gara Beijingitti jijjiire. Wayita Chaayinaan bara 1978tti diinagdee ishee banaa gochuu eegalteen booda immoo Ameerikaan ishee waliin carraa daldalaa fi hariiroo guddisuun barbaachisaa ta'uu hubatte. Bara 1979ttis Beijing waliin hariiroo dippiloomaasii idilee hundeessite. Ergasii lakkoobsi biyyoota mootummaa Rippaabilikaa Chaayinaatiif beekamtii kennan haalaan gadi bu'uun har'a biyyoota 12 qofatti odola kanaaf beekamtii kennan. Chaayinaan biyyoonni biroo Taayiwaanitti beekamtii akka hin kennine gochuuf dhiibbaa dippiloomaasii guddaa taasifti. Hariiroon Taayiwaanii fi Chaayinaa akkam ta'a? Taayiwaan seera daawwannaa fi investimentii Chaayinaa laaffisaa waan turteef hariiroon gidduu isaanii fooyya'uu kan jalqabee bara 1980moota keessa ture. Bara 1991tti ROC'n waraana Rippaabilikaa uummata Chaayinaa waliin geggeessu akka xumurame labse. Chaayinaan filannoo biyya tokko sirna lamaan kan jedhamtu Taayiwaan to'annoo Beijing jala galuuf yoo walii galte ofiin of bulchuu irra caalaatti hayyamu jettee dhiyeessite. Sirni kunis yeroo Beijing dhiibbaa ishee guddisuuf yaaltutti bu'uura ta'e. Bara 1997tti Hong Kong gara Chaayinaatti deebi'uu ishee fi akkaataa hanga yeroo dhiyootti ittiin bulfamtu kan qabatte. Taayiwaan yaadicha kuffisuudhaan Beijing mootummaan ROC Taayiwaan seeraan ala ta'uu akka cimsitu taasise. Haa ta'u malee bakka bu'oonni idileen taane Chaayinaa fi Taayiwaan irraa yeroo kanatti marii murtaa'ee geggeessaniiru. Sana booda bara 2000tti Taayiwaan Chen Shibiyaan pirezidaantii gochuun filatte. Kunis Beijing baay'ee yaaddeesse. Cheenii fi paartiin isaa paartiin tarkaanfataa diimokiraatawaa ifatti walabummaa Taayiwaan deeggaraa turan. Cheen bara 2004 irra deebiin erga filatamanii waggaa tokko booda Chaayinaan seera farra foxxoquu jedhamu labsite. Seerichis Taayiwaan yoo Chaayinaa irraa adda ba'uuf yaalte Chaayinaan karaa nagaan taane fayyadamuun mirga akka qabdu labsite. Boodarra Cheen
paartii KMT kan PRC waliin hariiroo cimaa uumeen bakka buufame. Bara 2016 keessa DPP irraa Tsai Ing-wen pirezidaantii ta'uun filamte. Ishee jalatti hariiroon qaxxaamuraa ni hammaate. Chaayinaan erga adde Tsai aangoo qabatteen booda yaadrimee Chaayinaa tokkittii jedhu raggaasisuu didde jechuun quunnamtii ofiisaa Taayiwaan waliin qabdu addaan kutte. Tsai walabummaa Taayiwaan ifatti ni labsina jettee hin beektu. Taayiwaan duraanuu walaba ta'uu ishee cimsitee dubbatteetti. Haa ta'u malee yaadni Tsai kunis Chaayinaa caalaatti gara dubbii hammeessutti kan geessu akka ta'e himattiin. Xi Jinping Taayiwaan Chaayinaa waliin deebitee tokko ta'uun ishee hin oolu jechuun barri 2049 kan abjuu Chaayinaa kun guyyaa itti galmaan ga'u jechuun kaa'eera. Gurraandhala bara 2024 ammoo Taayiwaan ittaanaa pirezidaantii Tsai Wiiliyaam Laayi pirezidaantii taasiftee filatte. Nama kanas Chaayinaan kan fottoquu barbaadudha jettee moggaaste. Shaakala Chaayinaa kan Joint Sword 2024A jedhamuun moggaafame torban jalqabaa inni itti aangoo qabatetti geggeeffame. Kunis Beijing gochaa fottoquutiif adabbii cimaa ta'uu dubbatteetti. Akkasumas Laayiin pirezidaantota DPP hanga ammaa turan keessaa isa hunda caalaa hamaa jechuun adda baaste. Shaakala marsaa lammaffaa mata duree Joint Sword 2024B jedhuun qophaa'e ammoo Laayii haasawaa guyyaa biyyaalessaa onkoloolessa 10 taasise irratti sadarkaa ofiin of bulchuu Taayiwaan kabachiisuuf waadaa erga seensisanii guyyoota muraasa boodadha. US hariiroof danda'e Beijing waliin kan qabdu yoo ta'u akkasumas imaammata Chaayinaa tokko ishee jalatti mootummaa Chaayinaa tokkicha ta'uu ishee beekamtii kenniti. Garuu ammoo deeggartuu idil addunyaa Taayiwaan ishee guddoo taatee itti fufteetti. Washington Taayiwaaniif meeshaa ittisaa kennuudhaaf seeraan kan dirqamte yoo ta'u pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ammoo Ameerikaan Taayiwaaniin waraanaan akka ittistu dubbatan. Kunis ejjennoo walxaxaa tarsiimoo jedhamuun beekamu kan cabsudha. Odolli kun yeroo dheeraaf hariiroo Ameerikaa fi Chaayinaa keessatti dhimma falmisiisaa ta'e keessaa tokko yoo ta'u Beijing deeggarsa Taayipee Washington irraa argattu jedhamee yaadamu kamiyyuu ni balaaleffatti. bara 2022 erga fiyaa'in Ameerikaa Nancy Pelosiin Taayiwaan daawwateen booda Chaayinaan haaloo ba'uudhaan humna kanaan dura agarsiifteen beekneen shaakala waraanaa raawwachuun deebii kennite. Bara aangoo pirezidaantii Xi jalatti Chaayinaan waraana naannoo halluu cuquliisaa kan duraarra jabeessite. Walitti dhufeenya siyaasaa Ameerikaa fi Taayiwaan gidduu jiruuf deebii kennuudhaaf xiyyaarota waraanaa Chaayinaa lakkoofsaan hin beekamne naannoo Taayiwaanitti erguu fi shaakala waraanaa taasiste. Bara 2022tti xiyyaaronni waraanaa Chaayinaan naannoo ittisa qilleensaa Taayiwaan keessa seenuun dachaa lamatti dabaleera. Bu'aan filannoo kanaa adeemsa hariiroo Ameerikaa fi Chaayinaa ni boca ta'a. Eenyullee filatamus hariiroo walxaxaa US Chaayinaa fi Taayiwaan jidduu jiru irratti dhiibbaa hin jijjiiramne qabaata. Daawwattoota wiirtuu miidiyaa waan nu waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa. Nagaan nuuf tura.